Nailal nettoore dangeroo. Maal dhagiifti? Arraba maal lafa fakkaate kaateti? Nambaa hidhamti? Roo mana kana keessaa gadi hin bahu. Arrallee fadhi hin bahan. Seedhee bareedinni waan ta'utu jira addunyaa magaalarraa giifti. Haa ta'u gaa uffattee tayyuu durii an kan hin beeku ijoolleen durbaa bireedistii dura fuudhan dhiqatu. Ammoo maal jechuudha? meera sagaleen fallaanaa fi bireedistii isaa dhagaan. Maal amma cimteetta? Meera Wayyaa jireenya isaa cimteetta amma immoo gara nyaataatti naanna'u. Maali akkas taanaan sun maafin gurdiin uffadhu jijjiiradhu surree kana narraa mul'isa. Qamisii uffadhu. Iddoo kee malee uffattee miti. Miti. Kana uffatte yoo akkam sirraa bareeda silaata. Akka gootu gaa mee kana irratti kooffiyaa uffadhuuti achiin booddee qabannoon kan abbaa kooti jira okkoon durii miti isa qabadhu immoo bahime sirraa bareedaa giifti. Deebii ol nyaata qopheessa mal deebii. Wannaan qopheessa isa gaafa dhufu. Ammatti bahine gilaa keessumaa fidee dhufaan jira. Mana kanatti immoo siyaasa barbaadu. Keessumaa keessa kamii an kanumti naan galle torba dhiqan keessumaa mana kana dhufume miidiyaa sagantaa darbaara. Shoo maali qabdaati? Kan inni torba itti darbaa. Sagantaa torba dhiqoo. Guyyaadhaan dhuftoo. Kan ishee guyyaa dhuftu mana isheedhaan manni kun barreeftaa. Innis mana saadha kaa. Mana saadha? Akkas taanaanoo innuma hin jiraanne kaafurtaanii mana kana keessa. Rakki maal rakkina qabare? Waluma keenya walii wallaaluu akkas taanaan. Amma waa'ee mana kanaa dhiisiiti inni abbaan keenya fedhee wanta ni mallatteesse naa laateedha inni ati mana hin qabu. Mana abbaa koo mana haadha koo. Lakki ati hin beektu malee mee addanarraa biyya lafaarraa mana hin qabdu mati gubbaa matti ijaarradhu kana booddee. Maal achis qabam? Keessummaa kee dhufu an kan naa galle moo tokko keessummaa kee gaafa dhufu mee maaf mana keenya keessaa masoobiirraa waan tokko dhuun jiru aynafu maal duguggatee magalaanni. Maaliif yoom gaafa nyaata argite yoom argashite moo beektan? Maali gaafa keessummaa dhufatte gaafa manaa beedee beegaloo sila yoo biddeen mana gaate masoobiirraa gaafa galgala galoo biddeen tokko hin furdatu moo qallabaa hojirraa giifti hin dadhabne noo dhugaa hin furdatu moo maaf hin furdatu inni kalma ta'ee deema yeroo hundumaa lakkoofsa tokko jala dhokko taabin. Hubumaan kana qilleensi butuun. Shenkan keetii kanaaf 0.5 jala dhokatteedha. Waa'ee jiituu irratti immoo qaladin giifti. Waa'ee jiituu irratti immoo qaladin. Waa'ee keessummaa qoratti hin qoosin. Waa'ee jiituu irratti ija kootti dhufaarta. Ilaala lafa kanarraan immoo si balleessa. Dhagaartani jiituun immoo dhufaarti. Amma waan isitti immoo jiituun mana kana dhufaarti. Kunoo kaalsii miiceeraa jiituun dhufaarti. Maaltu naga sheeraa amman deemutti taa'uu dandeessi. Gaafa garuu mana kanatti. Egaa isaa inni ilaala eenyu mataa mana kanaa akka inni ta'e ni ilaala mataan mana kanaa eenyu akka inni ta'e immoo ni ilaala. Namatti gaafa sana. Saawwan namoo sidha. Maaloo? Baatee taa'aa jiru. Mataan mana kanaa ni dhaam. Etuuti bakkeedhaa hojjettee biddeen kana kolli godhee walitti qabeesti laachuu isaatti hojjettu shiroo mana girgiddaa manaatti dibamu hojjedheesti laachuu natti cimeena. Meesuma godhimmoo. Meesuma godhimmoo na nyaachisa. Jiituun dhufaarti laa dhugaa waaqa asitti meeraa dhufaarti immoo. Anis keessummaan koo dhufaan amma mana kanaatti. Waa'ee keessummaa keetiin aggashuu jiituun dhufaarti an jiituu koo wajjin mana keessa jira. Har'a immoo fiilmii ilaala yoo chaara. Fiilmii isaatti sadi ilaala chaara. Kanaafuu waa'ee mana keessaa bahuun jiru. Keessummaa keef immoo fiilmichi hin ta'u. Kanaafuu waan nagashuun qabuna. Naan ta'u beekam ba'aatiin eegaa. Ba'eensi eegaa inni ilaalla sakanaa kee inni ilaalla ati nama gaafa. Mana kana jiraatu moo ilaalla. Boontu lakki harka godha sababda. Lakki dhiisi garuu gidduu. Ati harka godha sababda eeggadhu. Dhugaa waaqa inni ilaalla gaa. Mee inni ilaalla. Mana kana keessatti si arginaan dhufee si dhumate. Rakkoon qabu maal hin argitu jiruun fadhu gotta kana hin arginetti kana achi mal maqnaa keessa jiran. Jaamii kottu si ajaamtu gooftaa. Jaamatu. Akkam ishee godha ararrammoo maqaa Yesuusiin kadhannan. Ela jiituu koo arra akkuma maqaa keetiidha wanti hundumti isaa jiidhee masee gaara namni tokko mana keessa jiru keessa mana kellaa keessaan simbira riyaara namni tokko kusiimti tokko dhagaamu si jedhu wanti nu jeequ wanti tokko hin jiru sirkii kee qofa yoo inni nu jeeqate saayilentii godhi kottu akka inni itti beektanii sirkii kee kanaaf sirkii makee qofa saayilentii godhi kottu kan kanaa laarra namni nu jeequ tokko hin jiru amma galgalaatti sa'aatii 3 fi arra manni kan makeenyaadha. Mani waa'ee kombeetu mati waa'ee kombeetu amalaan hin aree isa kaan miti amma boriitti hin deebine tun jedhee har'a hin deebitu isheen. Maal gorsa koo dhageessi beektanii anan gafa manichaaf waa'ee koo wallaalteeti manichumtiyyuu maqaa kootiin jira. Etuun yoon barbaachisaa ta'e waggaa 2 mana kanaa si areera dhee wuzdiraalii guutee hin gashaam. Akkoo ishee biratti hin gadi erga kaa.
Waa'ee koo wallaaltee reetti kan dhaamanni abbaan manaan kee gaafan goota siin jedhu an gaafa abbaan manaan kee dhiiradha siin jedhu hin beektu dhiirri immoo dhiira dhashaa gaafa wal fuunan jalqaba irratti mucaa keenya dhiira godhanna beektanii naaf. Kottu amma dafii kottu si egaan jira waan tokko mana keessa jiru wanta iyyuu jiippaasii gabbaasu wanta biraa wanta si jeequ jeeqata sagaleen dhageessan gad baasu kottu kaa atumti qofti kottu daddafi. Ani garuu kanan jedhume obboleessi kee garuu akka mala isaa dhugee dhufee akka manan jiru manaa bahi iyyuu jedheenii ganamatti manaa bahi neegi maamaan manaa bahe tan dhugne taanaan immoo wajjin teenyee hasonaati. Dhugne soo garummoo anoo gaafa sana yaaddeetta akka itti dhugee dhufee nana asisesi na dhibeesi. Dhiifama dhugaa guyyaa gaafachaa. Atumtiyyuu maal obboleessi kee onni dhugee jira naan jettu maaf na saalfata. Rakkina maalii qaba kun hin mudataa jireenya keessatti. Garuu maaliif hin gorsitu akka inni dhiisu maaliif waan tokko tokko hin kana caalaa maal jedhee gorsuun itti mee gorsee kan caalaa maal ta'u? Bakki gaarii miti yaaddee taate lama taatanii jiraattu obboleettiin quxisoo soortoonni hin dhuga taanaan booruma keessaniifuu gaariin taaree amalla akkasii. Itti meeram maal jedhee itti marii kan caalaa? Otuu yoo na jiraate amma gaariidha yooti mootummoo no sagaafa sanaa yoo nootti naare. Dhugaatti naare maaliif beekta baay'ee man bashannanee garuu isatti naate inni xiqqoo isheen malee ani maal biqilatti isa dubbachiisaa ture malee isa miti rakkinni hin jiru. Itoo nammayyuu isa argee duukaa seeti. Soo garraa miidhamutu argiteen. Soo maal jechuudha maal. Dhugaa baay'ee garraami. Akkasumatti argee ilaaleen beeku ani. Garraami. Dhugeedha malee waamaa. Isee otuu dhiisee gaariidha. Dhugaatii miti? Maashaan kumachaadha. Tumadhe hundumaa jeenyu faa jedha adda bira. Jechuun ollaanis akka inni wallaa kana badeega. Haa ta'u maal maafuu mana jiraatis rakkina hin qabu garuu. Hin jiru lakki amma mana hin jiru. Hin jiru? Haa ta'u. Tolerani? Baay'ee. Maa dhugaa daantii moofaate. Eessatti barteessa? Barattuu gootee maachoodha. Haa mana dhugaatiitti bartee laatitti fida ammas maqaa malee. Kun har'a wayyaa adiifadhe kan seegii jireenyi keenya inni kanaan duraa darbee jireenya haaraa amma kun nuyi faalti nuufati kana booddee waa'ee maalii yaaduu qabnu waa'ee keenya qofa miti waa'ee ijoollee keenya yaaduu qabnu. Beektanii akkam baay'ee wanta tokko jaalladha. Anis baay'ee jaalladha. Kana nafsi qofa mana kana keessa kan jiraatu kana booda. Beektanii manni kun kan kee maqaa kootiin jira waan tokko wanta sodaatu qabda. Ani kan jedhu garaarraa kan seente isheen. Isheen moo beektanii waa'ee koo akka mootitti meesii gurra sakanaa yoon sitti meesii kanaan gadi dhangalaa'anii maaldhaa noosuma keessuma garaa ta'e innis akkuma sakaanii ta'e asii nyaatte kara biraa baas taati asa kana dhaggeeffadhu. Anarra kan ishee geggeesse gorseenii siif jireenya karaa jireenyaa siif mala jedhee waan meeqattimee gorseenii raadhee hin deemne. Arra qofa miti. Umurii keenya guutuu hafe mana kana keessa jiraachuuf isheen deemuu qabdi mitire maal karaa deemama tokko qabseenni qabneetti heerumsiisneetu waan ta'e mucaa tokko maqaa dhofti waan istiikini fakkaatu tokko isumatti heerumsiisnee raannee ofii keenya ijoollee 12 gorannaa maqaa isaanii beektagaa isa kaanuufi adeemsa kan hunda isaanii bareedochi gadi gaafala Baay'ee. dhugaa qoyme siif jedhee waama hin jirre wayi godhume Maal? fiduu fooqe sanaas si barbaachisaa
Qubna gara koo si jechaara man fiduu siin jedhe. Dandeessa. Siif moo addunyaa kana kibriitii tokkoon gubeen fitu an kan achi as fiduu mini. An siif kanan godhu taanaan maalin si jaaladha reen jaalala koo maalin sitti agarsiisu reen. Dhugaa. Garuu as koo keessa jirtaati yeroo hundumaayyuu. Dhugaa. Ulfaatan garuu jaalala turfaachaa jirta. Naqabee olla deebisi malee garatti jirtuun immoo ulfaata waan isaa annaki gana dha fakkaata. Sakaa irraa lafa kaa'imee baachuun dadhabeera. Gaariichu. Sakanaan duraanitti naaramni dhufanii beekanii. Maaloo maalatti balleessite jennaan ana nama malee kan miila keetti si qofee dhiifama si gaafachuu qabu. Ati raawwaaqa amma irraatti waan sitti balleesse isaan si qofatti balleesse miti maatii kootti san balleesse illee atumti illee dhiifama naa godhe bakka isaanii bu'iti dhiifama naa godhe. Dhugaa waaqa kana booddeen jireenya kan biraa jiraachuun barbaadan nama kan biraa ta'uun barbaadan. Dhiifama naa godhetta? Kaamaachuudhaan garas qabuun qaba. Dhugaa? Silaa rakkisfannaa san ture. Fiikaati bakka malatti kan dammaa mate dambi gagaa qaba garuu malee. Dhugaa waaqa. Kun si jaaladhan maal jecha kamii sitti moonni. Afaan Oromoon jecha dhabaam keessa ba'e. Sin jaaladhaa qofti jecha naan ibsu miirana sana keessa jiru. Gilfaanti dandeenya annaa ibsu rakkoo qabu. Maal inni kun I love you dhani qal'aa inni kun salphaadha waan salphaa qubee muraasa kana moo kutamma gad buunee teenyaa somnaashi. Sabni garuun taltiin dhuftu moo obboleettiin kee dhuftu. Maal achuudhaan dhuftu lafan deebine biyyan deebine dhatte isheenii. Qulfinatti agarsiisi. Wayyoo. Maal? Qoffii fudhattee baateetti. Qulfii tilaattee dhuftu jettee akka. Maal akkamitti dhufti inni dhuftu qulfii fudhattee boon ishee qulfii fudhattee ma boodha malee waan biraa miti. Inni dhuftu isheen amanate anatti amanate na amani inni dhuftu. Dhuftu. Qulfii fudhattee boon immoo dirqama dhagaa sababateef baay'eedha qulfichi sababateef. As jirtu. Keessummaa. Hai keessummaa. Keessummusee. Akkam jirtu? Nagaadha miteeti haa? Nagaadha miti. Nagaa kottu dubbisi maaliin dubbisna kottu. Nagaadha miti. Akkam jirtu? Jirtaati. Nagaadha. Nagaadha. Jirra kun. Jirra. Inni ufti haa mana keenya. Aha. Sinisri akkam jirtu obboleettii? Haadha manaa koo obboleettii keenya. Maal gonare? Maal gonare? Ati keessan galii. Harki kee lafan taa'u ree masheerra malee hin taa'u haa? Maali mucaan baadhee Mirga guddisee isaadha, kunoo mirga otoo isaadha. baa baachis taare anoo baa baachis sadee gadi hin gadi hin dhiisne mucaa. Maal jettaa tasiti? Ammoo? Baay'ee eegsin jenneen. Maaloo jettaa tasiti? Maal Mana abbaa koo jetta- keessaa isa dhaquu gifti? Dhugaamoo? Dhugaa Mana waaqa. abbaa keetiidha. Aha, dhiira kan biraa mana abbaa koo keessa dhufee taare. Durba kan biraatu mana abbaa koo keessa dhufee taa'e. Ali kan hin jedhume abdaar gas dhiisanii yaa. Maal? Manaa si qallabuu dadhabanii. Qallaba fixanii mana. Maali Maati yaa? si gashisi? Maati si ilaallateesi? Hin qallabna manuma keenyatti immoo dhufee hin galu. Ammati bee baay'ee eegsin jenneen Silaa ammati. gaafa nyaata hin dheeda malee nyaatoo. Ana moo si jiraata gaama mana kana keessa. Mana kana keessa moo? Eenyu Waa'ee jiraata gaama? isaa hin beektu, waa'ee isaa hin beektu, waa'ee isaa hin beektu ati. Mataan mana waanadha. Eenyu Mataan mana, barbaaddaa? mataan mana. Giifti, mucaa kana manaa gad dhiisanii qallaban qabu taanaani. Fiji kottu mana keenya Maal mandi bantii qallabdaan? hunduma Maatii maal? iyyuu Siinus ana si qallabaa. keessa baane Si numtu gashamoo? yoo nichi siyaarri ta'u fennaan dhaabbata gargaarsa namummaa ta'u fennaan keessa baane mucaa kana kunoo foon itti humne lafee itti foon nama gargaarsinee raanne. Yoo mana kana dhufee beekaa? Yoo mana kana dhufee Yoo mana- beekaa? Shantamaas deddeebi'aa jirtu Lakki- gargaaramti. Yoo Fuullutti mana ishee kanaa leewwatanii beebee fakkaata. yoo mana kanaa beebee kadi na gaafa mana keessa bee qodaa mana keenya natti fakkaachuu fedham keessa bee Kan kee dubbachuu dhiisee namni arga namni amma amma argaa oolan qalamii namatti fakkaate irraa waaqa qalamii tuni natti fakkaate na biraa baasi giiftii kan maal kun Maaloo? isa nuummoo arra gadheef kubbayyaan sila gara faanii bal'attan Maara kanaaf gara fanii bal'atta kati. akkuma biitta ka kunoo waan inni fakkaatu Sona giiftii. sota. Ammati bi maaf na seexaati. Maal akkam bareedare. Dhugaa lafa lolaa kana dhaabbannee akkasumatti fayyuma wacuurrame. Maaliif naaf si deemnee naasonu maal nagaa mana dhowwatan anoo ishee fedhee yuun dhufe mana laastatte maal isaan obbolaan akkamiidha kun Baay'ee lolu yeroo hundumaa lolu isaanii. yeroo hundumaa hoololu deemnee nuni maaf bashannanure baay'ee bareeda. Maal ani waa man dhiisuuf tokko iyyuu hin qabu giiftii ganaadha moo ganaa salphattati giiftii Gaamu. mucaa kana wajjin moo ganaa Salphaa wayi. salphoon sila salphoo. Salphaa kee. Sona sai. Dhiisin qaqqabanii obboleessa isheen maal si gooti? Achi qabaman. Qabaman kee. Dhiisi isheen na inni giiftii. Isheetti hin dubbatanii si jedhe kan nama keessaa hin qabne gatii namaa hin qabu. Dhiira miti kun dubartiidha kun. Baay'ee kooti. Argitee miti wanta fiddattee dhufte.
Lakki dhiis isatti filattee dhufte jaalu akka kormaan daakqoo dumatti babattisa kun haasuma dhaabanii argine kormaan daakqoodhaan ni koyi maal isa kormaan daakqoo keenya babattisa kun kottu isaa ulti reebaa eenyutu isheetu moo isheettan harka dhibba keessaa dhibba nama nagiifti qabatoo fayyadee lakkii isin kabalaa lamatti si jiraan waa'ee kee kan inni akkasii chaaruuf harka keessa qaba chaaruu gatiin soofii kootu si guddisee dha. Maatti moolo ani yoo warri isheen si baachaa jiru waan tokko si darbachaa jiru. Dhiisi garuu. Meera reessa? Maal? Eessa godhe? Maaloo maal naannoo nama fuudhamoo? Maal? Mbutama. Ilaali mee giiftii ol fudhatanii tokkanoo. Sama bukan jadi mas. Dasar ibadah di samu lapis ibadah saya kerja dulu. Maal timbe keren? Anu masih yo turim sulu mai. Malu bang tu kan muncul kakak nak hotel di. Anak si wajah sahabat tadi. Anu mani akaratu sururuna tabat cifat dus. Atis mata kira na badu ti. Asgid dukut. Hai, selalu dua liter dan awal malemal kam nasar benar. Kono maaf.